Magaalaa Adaamaatti bulchiinsi aanaa Dirree Nagayaa sirna beekamtii manneen hojii fi qooda fudhattoota milkaa'inna hojiif gahee bahataniif kennuun galateeffate. Aanichatti manneen hojii mootummaa keessatti raawwii hojii mootummaa fi misoomaa sadarkaa itti raawwatame giddu galeessa taasifachuun sirni beekamtii fi galateeffannaa kun gaggeeffame. Bulchaan bulchiinsa aanaa Dirree Nagayaa obbo Abdulqaadir Siraaj haasawa taasisaniin barri 2018 bara aarsaa hojii milkeessuu hedduu itti kaffalleedha jedhanii aanota magaalichaa 19 keessa aanaa sadaffaa bahuunis aanaa badhaafame ta'uu himaniiru. Barri 2018 bara aarsaa hedduu hojii misoomaa itti kafallee itti milkeessinee aanaan kan keenyas aanaan Dirree Nagaa maqaa kalee haqate maqaa dirree nageenyummaa isaa itti mirkaneessu waan ta'eef baga gammaddan. Aanaan Dirree Nagaa ancaa isa guddaa tokkoo fi konkolaataa elektirikii tokko argate baga gammaddan. Kuni ifaaje kan keessanii hojii isin hojjettaniin waan isin xaartaniin waan isin dadhabdaniin aanota bulchiinsi magaalaa Adaamaa qabu 19 keessa sadarkaa sadaffaa bahee tokkoffaa barattaan ba'a. Kunis ifaaje hawaasa aanaa Dirree Nagayaati kan jedhan obbo Abdulqaadir hojii fuuldura keenyaas caalmaan milkeessuuf karoora of danda'uutiin milkeessuuf hojjechuu qabnaa dhaaman. Kanaaf 2019 kan 2018 jalqabne isa milkeessuuf beekamtiin ammas jiru kun isiniif ka kennamu galata waliin hojii jalqabne itti fufsiisuu kan eegalle sandaran xumursiisuu waadaa waliif kennama malee ittiin bashannannee ittiin gammannee ittiin dhiichifnee addaan ba'uuf miti jechuudha. Badhaasni fudhanne kan itti fufiinsa qabu hojii misoomsaa kan itti fufsiisu hojii nageenyaa kan itti fufsiisu waan qabne kan itti xumuru ta'uu qaba. Itti aanaa hojii raawwachiisaan kutaa magaalaa Luugoo obbo Biiftuu Ifaa sirna kanarratti argamuun akka dubbatanitti hojiiwwan misoomaa hojii fayyadama hawaasa keenyaa mirkaneessaas gahanidha jechuun ragaa kan bahan gama hojii abbaa qabiyyummaa fi shinshaanoo lafaatiinis aanicha kanatti gaafii hawaasaa deebisuun qindoomina hooggansaan dabalanii kan eeran karoora of danda'uu 2019tiinis wal dhageettii fi eeggattummaa malee akka milkeessan ergaa dabarsaniiru obbo Biiftuun. Akkuma beekamu hojiilee misoomaa barreen yeroowwan darban keessaayyuu bara jijjiiramaati as mootummaan kenna kan paartii badhaadhinaatiin hundeeffame yeroo adda addaa hojiilee fayyadamummaa hawaasaa, hojiilee nageenyaa akkasumas hojiilee siyaasaa, hojiilee dippiloomaasii gurguddoo hojjetaa as ga'ee jira jechuudha. Kana keessaa akka magaalaa Adaamaatitti akkuma waliin ilaalaa turtan hooggantoota tarsiimaa hooggantoota istiraateejiidhaan biyya hoogganan naamusaan biyya hoogganan qabaachuu keenyarraa kan ka'e magaalli Adaamaa jijjiirama guddaa keessa galtee yeroo addaa kana gama fayyadamummaa hawaasaatiin gama diinagdeetiin inisheetiiviidhaan gama akkasumas gama nageenyaatiin nageenya mirkanaa'aa hawaasni keenya nagaan bahee akka nagaan daldalatee nagaan galu hojiileen gurguddaan hojjetamaa tureera jechuudha. Bara kana akka magaalaatitti jennu bara itti aanummoo pirezidaanshal awwaardii akka oromiyaatitti akka argatuuf aanaa Dirree Nagaa irraa hooggansa irraa uummata irraa caasaa nageenyaa irraa abbootii gadaa irraa haadholii siinqee hojjetaa waajjiraa odoo nafin maaltu nurraa eeggama. Tokko akkuma beekamu karoorri bara 2019 karoora of danda'uuti. Waa hunda caalaa karoora of danda'uu keessatti namni eeggattummaa malee of danda'ee akka hojii hojjetu. Of danda'ee hojii hojjetu tokko wanti baran arganne kun galtee nuu taati jechuudha. Humna nuu ta'a. Bara itti aanu keessatti immoo isa kana daraan dabaluudhaaf caalmaadhaan waan baran arganne olitti aanaa keenyallee magaala keenyallee baasuudhaaf maaltu nurraa eeggama. Tokko wadhageettiidhaan kallattii walirraa fudhachuudhaan eeggattummaa malee hojiilee misoomaa hin calqabne malee hin xumurre. Paartiin badhaadhinaa imala fagoo qaba. Galmi isaa galma dheeraadha. Imala dheeraa qabna. Galma bira gahuuf deemnu san bira hin geenye. Kana bira gahuudhaaf maaltu nurraa eeggama? Tokko of danda'ee namni hunduu eeggattummaa malee hojiilee misoomaa kana qaamaa qalbiidhaan deeggaruu danda'u qabaata jechuudha. Qooda fudhattoonni milkaa'ina kana keessatti shoora taphatanis gama isaaniitiin karoora qabatan harcaatii malee fi qindoominaan hojiitti hiikuun badhaafamaaf qaqqabuu dubbataniiru. Qankoo Asnaaqash Gizaa Makuraan jedhama. Hojjettuu waajjira galii aanaa Dirree Nagaati. Akkuma beekamu haala waliigalaatiin waajjirri galii aanaa Dirree Nagaa
waajjiroolee jiran keessaa hojii karoora raawwii hojii bara 2018 keessatti gahee guddaa fi amaanaan kan itti kenname ta'u karaa guutuu ta'een raawwachuudhaan abbaa carraa fi badhaafama guyyaa har'aa ta'ee jira. Murtii aadaa duudhaa fi aadaa Oromoodhaa jiddu galeessa godhannee karoora baafannee walirraa qaban haqa isaanii deebisiisuudhaan bifa kanaan hojjechaa turree jechuudha. Karoora kenna yeroo yeroodhaan gamaaggamuun karoora kenna yeroo yeroodhaan ilaaluu fi raawwii hojii kennaa waliigala ilaaluudhaan gara sadarkaa kanaatti dhufuu dandeenya jechuudha.